mallattoo follow page FB keenyaa jalatti haala kamiin maxxansuu danda'a? Ashama harka fuunee daawwattoonni chaanalii kana hundi keessanuu egaa akkuma beekamu karaa toora FBtiin namoonni baay'een follower baay'ifachuu ni barbaadu. San godhuudhaaf immoo ulaagaan isin guutuu barbaaddan keessaa inni tokko mallattoo followiidha jechuudha. Peejii FB keenyaa jalatti ol baasuu qabna jechuudha. Yeroo isaan namoonni kamiyyuu karaa salphaa ta'een follow nu godhuu danda'anii. Isa san isin agarsiisuu kiyyaan duratti immoo warroonni chaanalii kanaaf haaraa ta'an hundi keessanuu subscribe godhaadha. Dursa FB keessan bantanii FB haala kanaan gaafa bantan gubbaa kanarra mallattoon sarara sadii qabuun jira. Isa kanarratti tuqxanii achi booda setting kan jiru kanarratti tuqxanii san yeroo takka gizee ol harkistan as bira how people find and contact you kan jiru jira. Isa kanarratti tuqxanii jalqabarra who can send you friend requests kan jiru kana jira. Isa kana everyone kan jiru kana tuqxanii friends of friends kan jiru kanarratti jijjiirtanii jechuudha. Achi booda al tokkoof duuba deebitanii posts kan jiru jira. Isarratti tuqxanii so who can see your future posts kan jiru friends kan jiru kanarratti tuqxanii public kan jiru kanarratti jijjiirtan jechuudha. San booda save gootanii bakka xumurri jira. Amma akka mallattoon follow jalatti ilaaluudhaaf of duuba deebinaa ammallee iddoo reefu gaafa deebinu ol harkisnaa yeroo takka mallattoo profaayilii keenyaa tuqnaa irratti yeroo tuqne kallattii mirgaatiin tuqaa sadii jira. Isa kanarratti tuqnaa. So egaa kanarratti tuqni immoo view as kan jiru kanarratti tuqxu jechuudha. Isarratti yeroo tuqxan kun jalatti follow kan jiru ni jira. Kana jechuun namoonni gaafa poostii keessan agarra riilii ta'uu danda'a, barreeffama kan poostan illee ta'uu danda'a. Gaafa akkan wanti sun gaafatti tolu follow godhuudhaaf setting jala deemanii hin gargaaran jechuudha. Asumarraan follow kan jiru kan tuqanii follow isin godhanii darban jechuudha. Haala kanaan karaa salphaatti follower baay'ifachuu dandeessu. Subscribe godhuun hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.